Abi waan kana fuudhi lafa. Isii wanni kun mijuure. Mijuu? Tonni qorii waliin ta'an jedhama. Qorii waliin dhawaa. Ol fuunee kaane. Akkan ol fuudhanii. Akka diinni keenya wal taphu. Akkas ta'e iteetu dhoohe. Dhaayila. Wal dhabdeen haadha manaatiif abbaa manaa rifanoo geetteen duuba furanteedhaan rifanumarraa fixamtee deebiteedhaan. Rifanoon tuni waan lama tokko addee bulan karaa biraatiin nama waliin bulansan. Abbaa manaatiif haati manaa gaafa wal dhabanu rifanoorra wal dhabuu danda'u. Rifanoon kun jecha abstractidha baay'isee. Gujiini walii hin miidhu waliin tumatu gaafa intalaa immoo wal tumata. Intala abbaan callaan hin kennu kan abbaan qofa hin kennu gosa kennu warra kennu hin gaafata abbaan. Soddaa kiyya intala sii kenne intala san dudda dhaana garuu ila eegaa lafee eegaa ilkaa eegaa. Dubbii intalaa fi ilma akka dubbii taanii gaaddisa ta'anii hin qoran jedhan dhaabatanii dubbatan jedhan. Dubbii intalaa buruun qaddu jedhan. Intala namaatu qaddee naan qabaa qaddee qaban immoo muraa qaddee jedhan. Haadha laaliin intala fuudhii wanni jedhanuu fi waa haati asitti leenjittee qabattee baatee jechuudha. Dimokiraasii wanni jedhamaa kun jecha achii fudhanne malee hojii achi hin jirtu baay'ee. Dimokiraasiin tunuun hihatamte asii hatamte sirnuma gadaarraa hatamte. Yoo kam jirtan kabajamtoota maatii Mijuu Poodkaastii. Akkuma beektanu Mijuu Poodkaastiin kan irratti xiyyeeffatu ijaarama hawaasummaaf diinagdee ardaa keenyarraa kan haga irii ol dhadhee guutuun baanu asitti dhimmoota garaagaraa kaanyee caasaan diinagdee keenyaa maal fakkaata akkanumallee immoo caasaan hawaasummaa keenyaa maal fakkaata maanti sirratuu qaba maanti jabaateetti fuufuu qaba kan dinqisiifannee kan ammoo jennee kan ammoo akka inni hin jajamne goonee akka inni hafu goonee bartee duuba hafaa kaanii kennine kan ammoo bartee addunyaan nurraa fudhatuu qabdu jennee addunyaa himuu dandeenya. Akka sagantaan kun nama mara bira dhaqqabu wanni isin godhuu qabdan bilbila keessan harka kana baachanii warra kompiitara qabdan immoo kompiitara keessa iri ol follossitanii kaatanii Mijuu Poodkaastii subscribe gootanii anallee jajjabeessitanii ifillee immoo sagantaa kanarraa waan barattan waa itti bashannantan irraa akka qabattan. Warri kun immoo like gootanii share gootanii mallattoo bilbilaa isin jala jirtan immoo qilli gootanii kaatanii akka wanni utuu jenne nama rasin bira dhaqqaddu akka nu gootan callaa isin gaafanna. Kanallee waan gootanuuf immoo gamanumaa isin galateeffanna. Mijuu Poodkaastii biratti wanni nama cinqisiisaa yookiin immoo wanni nama dadhabsiisaa fi nuffisiisaa tokkattiin quba quuluu yaalla hin jirtu wanni isin bira dhaqqabaa duudiin kollaa qacaa irraa barataa itti bashannanaa deennaa jechuudha. Keessummaan keenya har'aa immoo barsiisaa yuunivarsiitii Finfinneeti. Waamicha keenya qabamee asitti dhaggamee jira. Baga nagaa dhutte. Yooyyaa jenna. Qabii waan kana fuudhi lafa. Isii wanni kun mijuure. Mijuu? Isonni qorii waliin ta'an jedhama. Qorii waliin dhawa. Qorii waliin dhawa. Warri qorii waliin dhayisi akka aadaatitti hin ta'u. Ol fuunee kaane. Akkan ol fuudhanii. Akka diinni keenya wal taphu. Akkas ta'e iteetu dhoohe. Dhaayila. Dhaayila waan qorii jala qabatanii immoo. Ayyee yaamichaa kiyya kabajjee gara Mijuu Poodkaastiitti baga naa dhutte. Mijuu Poodkaastiin kan irratti hojjetu akkuma jalqaba beeksisaa turreessanii akkaataa caasaawwan hawaasummaaf diinagdee keenya irratti dubbannaa ogeeyyota garaagaraa asii yaadnee qaamolee hawaasaa hundumaa nama dhimmi kun dheeratu danda'e numara asii yaadnee dubbinya. Sagantaa keenya kanaan immoo hin barannaa, hin barsiinya, hin bashannannaa, hin bashannansiisnaa jechuudha. Hadhaaf immoo keessummaa si godhannee kasii yaadnee fi dhimma wal dhabdee maatii keessaa saayinsiin keessan akkamiin furuu danda'a jedhudha. Isan irraa bal'inaan kan dubbannu ta'ina ammaaf immoo mee saayinsiin sooshaal antiroopooloojii addii maratu qabu oduu jettu wayii dhaga'ee jira. Wanni oduu hin dhawantu waraqatuma wayiitiin deemti. Sooshaal antiroopooloojiin ogummaa akkamiiti? Maalirratti xiyyeeffata? Rakkoo maanii furiisaaf barsiifama? Rakkoo maanii immoo hambisiisaaf baratama? Sooshaal antiroopooloojiin maani damee barnootaa keessatti kan jedhu jalqaba daqiiqaa tokko qofa. Gabaabinna. Galatoomii. Anthropologiin yookaan immoo social anthropologiin kun damee hawaasaa yookaan immoo saayinsii hawaasaa ta'ee akkuma maqaan isaa in fact jechoota lamaan Giriikii irraa dhufe anthropos fi logiyaa kan jedhamu irraa dhufe. Anthropos jechuun afaan Giriikiitiin nama jechuudha. Logiyaan yookaan logos kan jedhu kun ammoo qorannoo yookaan qo'achuu jechuudha yookaan beekumsa jechuudha. Kanaaf isa lamaan kana walitti gaafa finnu jecha anthropology kan nu kenna jechuudha. Anthropologiin kun saayinsii ta'ee saayinsii damee hawaasaa ta'ee isa waa'ee ilma namaa walumaa galatti waan ilma namaa laallata.
kamiyyuu siyaasa ilma namaa ta'uu danda'a, ikoonoomii ilma namaa ta'uu danda'a, amantaa ilma namaa ta'uu danda'a, hariiroo hawaasaa ilma namaa ta'uu danda'a, waan ilma namaatiin wal qabate kamiyyuu walitti qabee kan qu'atu jechuudha. Si hawaasa sannaa qabe. Qabeera. Hariiroo hawaasaa sannaa qabe. Hariiroo hawaasaa keessatti dhalli namaa eega dhalatee kaasee mammaasaanuu jedhamu qaama namarrattuu ta'ee sammuu ilma namaatiin hoogganamu arrabaa fi ilkaanuu walta bu'aadhaan. Arrabaa fi corquu walakkaatti ilkaatoo corquu walakkaa arraballee ciniinee ka'ee walta buusaa jechuudha. Dhalli namaa kun immoo akkuma dhalatee eenyullee ta'ana eenyullee ilma intalaa abbaa fi haadha akka dhalli namaa kun walitti bu'a. Dhalli namaa kun wanni isaa walitti buusa immoo hedduu akka ta'ee qorannoo keessan kun himiisan dhabu. In fact akkanumallee akka beekamu jira. Achi keessatti immoo nuti irratti xiyyeeffannee hawaasummaa sannaa qabu wanni hin jedheefi mee hawaasummaa keessatti rakkoolee uumaman walitti bu'iinsa maatii keessatti hawaasa keessa immoo ijaarama maatii keessa uumaman keessatti sansiin keessan kun akkamitti wanni yeroo hedduu wal dhabi maatii keessaa ka'uu ollaalee miidhaa akkasumallee wanni ollaa keessa babal'ate immoo gara biyyaa dhutti wanni gara biyyaa dhufe immoo addunyaalee yaaddesiti jechuudha. Sadarkaa addunyaatti illee lolliin ka'a. Lolli ammoo waraana addunyaa tokkoffaa lammaffaa jedhan kun hundi isaatiiyyuu ka'umsi isaa sababa uumama xixiqqoo irraa ka'ee ol guddatee haga addunyaan Nikolaara wal balleessutti kadeente waan ta'eef achi keessatti sansiin kun walitti bu'iinsa maatii akkamiin furuu danda'a? Maan jedha waa'ee walitti bu'iinsa maatii irratti? Walitti bu'iinsa maatii waan hordofuu danda'a maan jedhee kaasame? Galatoom amma saayinsiin kun dhugumatti ilmi namaatu jalqabumarraayyuu hariiroo yookaan ammoo namni kophaa isaa jiraatu hin jiru jechuudha. Waliin jiraata jechuudha. Kanaaf filoosofirooti baay'een ilmi namaa bineensa hawaasummaan jiraatu jedhee kan jechuu dandeessise ilmi namaa kophaa isaa jiraachuu hin danda'u jechuudha. Bineensummaa hawaasummaan jiraatu jechuudha. Kanaaf bineensa hawaasummaan jiraatu kun namni waliin jiraatu ammoo adeemsuma keessas ta'e yookaan immoo akkanuma osoo waliin ta'uufaa walitti bu'ee wal dhabuu danda'a. Garuu wal dhabbii kun ammoo sadarkaa qabaachuu mala. Kan gara violent conflict kan jedhamu yookaan ammoo karaa waa caccabsanii balleessuutti deemu nama deemsisu jira. Kan ammoo ammuma wal dhabdeefaa xiqqoo turtee distractive kan hin taane ta'uu danda'a. Haa ta'u ammoo isa ammoo asii ibsuu barbaadu kun dhiibbaa uumuu danda'u yookaan ammoo affect waa godhuu danda'u yookaan ammoo hariiroo nama gidduu jiru kan miidhuu danda'u san irratti yoo xiyyeeffanne sadarkaa maatirraayyuu ka'uu danda'a jechuudha. Abbaa fi ilmi walitti bu'uu danda'a, obboleessaaf obboleettii walitti bu'uu danda'u, abbaa manaatii fi haati manaa walitti bu'uu danda'u, abbaan manaa maatii walii walitti bu'uu danda'a, maatiin immoo haadha manaatii walitti bu'uu danda'u. As keessatti immoo garaagarummaa yaadaa dhufuun namni achi keessa waliin jiraatu sun immoo walitti bu'uu danda'a. Walitti bu'iinsi sun ammoo isa hariiroo isaan gidduu jiru isaan maal godhu madeessuu danda'u ta'uu kan hin danda'u sun wal dhabdee jedhuu ni dandeenya. Kun mufi. Wanti xixiqqoo amma asitti walitti dubbatanii maanii duubarra waliin deena sun mufii jennaan. Mufiituun immoo gara wal dhaba hamaatti hin geessiti. Mufii yoo taate sirreessite guddoo fagoo nattu. Anaatillee walitti mufatuu dandeenya jechuudha. Aadaa fi abbaan keetiin yookaan abbaa keetiin walitti mufatuu dandeetta. Garuu gulan deetee innaa bilbiltuuf ta'e gulan innaa deetee waliin nyaattee wanti ta'e konfliktiin hin jiru jechuudha. Garuu inni mufii tanarraa ka'ee yeroo dheeraa fudhatee hariiroo isin jidduu jiru ammoo madeessaa dhufee wal isin shakkisiisaa yoo dhufee deeme maal garaagarummaa walitti dhufuu keessanii isaa deema sun ammoo isa wal dhabdii inni jennu isa sadarkaa sanitti hiikamuu danda'a. Gara saayinsii keenyatti yoo dhufte in fact saayinsiin keenya inni guddoon inni irratti xiyyeeffatu ilma namaa kana yookaan wal dhabbiin eessayyuu dhabamu. Inevitable jedhama. Inevitable jechuun waan hafuu hin dandeenye jechuudha. Waan hafuu hin dandeenye sana ammoo karaa garaagaraatiin furuun hin danda'a. Karaa garaagaraatiin furuun hin danda'a. Tokko seeraan furuu hin dandeetta. Tokko ammoo waliigalteedhaan furuu dandeetta. Tokko ammoo seera biyyaa amma yookaan ammoo isa ammayyaa kanaan furuu dandeetta. Isa kaan ammoo seera aadaatiin yookaan indigenous conflict resolution mechanisms kan jennu san isatti fayyadamtee hiikuu dandeetta jechuudha. Kanaaf saayinsiin keenya ammoo isa san akkamitti ilaaluu jettee keessumattuu immoo ilmi namaa karaa kamiin rakkoo wal dhabdii isaa furatuu danda'a kan jedhu san irratti xiyyeeffata jechuudha. Tokko yoo fudhanne amma fakkeenyaaf aadaa keessatti namni akkamiin rakkoo
uumamte tokko yookaan waldhabbii uumamtu karaa kamiin furachuu danda'aadhaan isteeti lo'uun alatti jechuudha. Isa kanas ilaalaa jechuudha. Kanaaf saayinsiin kenna ofii isaatii yoo kallattii kaa'uun yoo baate waan ilmi namaa itti fayyadamee waldhabbii isaa ittiin furatu kana hin quwata hin barsiisa akka beektaa fakkeenya namoota biraas ta'usitti sheer godhuu danda'a jechuudha. Kanaaf sadarkaa kanatti ilaaluu hin dandeenya. Saayinsiin sooshaal antiroopooloojii kun keessumattuu ilmi namaa rakkoosaa akkamiin furata? Maalirraa ka'a? Yookaan immoo seerni inni baafatu kun kastamarii lo'uu ta'uu danda'a. Keessumattuu kastamarii lo'uu yoo ilaalle maalirraa ka'a? Namni immoo yoo seera sanitti amanuu yoo dhabaate dhumarra maal ta'a kan jedhu sanis hin laalaa jechuudha. Kanaaf isa kaasni irratti haasa'uu hin dandeenya. Amma fakkeenyaaf akkuma ammaa taasii kaachee kana waldhabbii guddaan yeroo baay'ee dhiibbaa uumuu danda'u ka ilmaaf abbaa jidduu yookiin immoo intalaaf haadha jidduu odoo hin taane irra jiris abbaa manaatiif haadha manaa jidduu ka'utti balaa hamaa dhaqqabsiisuu danda'a. Maatii akka diigsiitu dhaqqabuu danda'a. Achi keessatti immoo nuti hawaasa keessa dhalanne immoo caasaa hawaasaa rakkoo maatii ittiin furachuu danda'amu jira. Innillee fakkeenyaaf jechuutu nu jira. Mammaas jira fakkeenyaaf. Biin waldhabdeen haadha manaatiif abbaa manaa rifanoo geetteen duuba furanteedhaan rifanumarraa fixantee deebiteedhaan what does it mean rifanoo yennaa jedhamu akka kadhataa namaa galu jechuun akkan jedhamu barbaadameeti. Namni hin beekne fakkeenya jiraachuu danda'a waan ta'eef wanni kun amma fakkeenyaaf rakkoowwan waldhabdee maatii keessa jiran riisolve godhiisaa fi jecha akka malee dhagi'aa guddannillee akkasumallee immoo ta'ee agarree jirra waan ta'eef rifanoo gennaan hin dhumatteedhani. Amma immoo waan istiraakchariin sun hammaataatuma dhufee akkuma gara arbanizeeshinii gara magaalotatti dhufuu globalizeeshiniin kun dabalatee immoo haga wal hiikanii gaazexaa walirra baasanii qabeenya addaan qottanii ijoollee fa'aa addaan wal saamanii fudhatan uffatte jira. Kun deemee immoo wanni amma globalizeeshiniin jiru kun immoo istiraakcharii addaan sicha nuti lafa qabnu sanillee balleessaa jira waan ta'eef achirratti hojjenna inneeti. Mee inni maal jechuu akkamitti immoo furama hawaasuma keessa dhalanne keessaa kaanee ol dhufna. Amma asitti maaltu jira yoo fakkeenyaaf maatii yoo fudhanne maatii keessaa immoo abbaa manaatiif haadha manaa yoo fudhanne wanni tokko wanni baay'ee si ajaa'ibsiisu jira. Fakkeenyaaf abbaan manaatiif haati manaa gaafa wal fuudhan waa araara jedhamu jira. Araarri kun immoo namni wal lola'eef walitti hin araaramu. Araarri soddaa fi soddaa jidduu jiru walitti makamu jechuudha. Gujii bira amma fudhatte maanti jira seetaa gujiini walii hin miidhu waliin tumatu gaafa intalaa immoo wal tumataa. Kana jechuun maal jechuu intalaa fi vaaliyuun shamarranii kennu kan ammoo dubartii kennamu wanta kamiyyuu olii jechuudha. Gaafa intalti miidhante gaafa namni alaa dhufee haadha manaa ta'e moo shamarran yookaan ammoo durra ta'e moo namni gaafa miidhe maatiin warra sanii haga lubbuu isaa miidhuurra gahuu danda'a jechuudha. Maaliif iddoon dubartii yookaan shamarranii kennamu hojii keessatti akka malee haayidha. Akka malee vaaliyuu guddaa kan qabu jechuudha. Kanaaf amma yoo fakkeenyaaf gaafa araaraa wanni sii kaasee maani gaafa araaraa mannaa walitti dhufanu abbaan intalaa yookaan warri intalaa intala abbaan callaan hin kennu yookaan abbaan qofa hin kennu. Gosa kenna warra kenna hin gaafata abbaan. Intala warri akkanaa fuudhe kun akkana jedhanii araaranneef namni araara wanni jedhamu sun iyyuu sii kenne jechuudha. Karaa biraatiin jechuudha. Intala kana fuudhii horadhu waliin jiraadhu ilmee walii horadha qabeenya walii horadha waliin jiraadha akkuma ilma namaa kamittuu jechuudha. Waliin jiraadha si araarame gaafa jedhu oofishaalii sii kenne rikognaayis godhe jechuudha. Gaafa sii kennu immoo abbaan afaa isaatii haa baatu malee qara warra gaafata. Qara gosa gaafata. Kun jechuun maal jechuudha? Intalti kan isaa qofaa miti jechuudha. Gudeeda isaatii baatullee ta isaa qofaa miti jechuudha. Ta gosaa ta warraati. Ta maatii saniiti jechuudha. Kanaaf gaafata. Gaafatee sii kennee galadhuun jedha. Gaafa sii kennee galadhu immoo dhaamata qaba. Dhaamata inni qabu kun maal? Soddaa kiyya intala sii kenne. Intala san dudda dhaanadhu. Garuu ila eegadhu. Lafee eegadhu. Ilkaa eegadhu. Wanni hummaani waan bakka bu'amuu hin dandeenye jechuudha. Ilkaa yoo cabsite bakka buusuu hin dandeettu jechuudha. Ilkaa yoo caban bakka buusuu hin dandeettu. Hin guddata gaafa guddateen booda bakka bu'uu hin danda'u. Lafee yoo cabde bakka bu'uu hin danda'u. Bakka buusuu hin dandeettu jechuudha. Dudda yoo dhaantee hin dirmammootti dirmammuu san immoo fayyuu dandeetti jechuudha. Ila yoo barsite dandeette. Gurra yoo duuchite dandeette bakka buusuu hin dandeettu. Kanaaf jecha maal godhanii ilaa miila naa eegadhu jedhanii dhaamatan jechuudha. Kun jechuun maal jechuudha? Waldhabdiin hin jirti jedhanii already hin beekama naturally. Waldhabdiin hin jirti. Hin jirti. Balleessuu hin dandeenyu garuu waldhabdiin gaafa waldhabdu ammoo eegataa. Yoo ammoo maan jedhani kana yoo gorsaaf dhaantullee teete yoo gorsaaf itti loltullee teete if eegata.
sadarkaa lafa hin cabsinetti, sadarkaa ilan bassinetti, sadarkaa gurran duuchinetti, sadarkaa ilkaan keessaan buunetti dhaanuu dandeetta mirga keeti. Kun mirga gaafa jedhamu isa miidhii isaa badoonni corrective measure kan jedhamu sun jechuudha. Corrective measure kan jedhu saniif gula dhaabatan jechuudha. Kanaaf rakkoon akka jirtu yoomiyyuu namni akka walta bu'u waan beekamuuf kana gula dhaabatan jechuudha. Amma gara maatiitti yoo dhufne abbaa manaatii fi haati manaa gaafa wal dhabanu waan garagaraarra wal dhabuu danda'an. Akkuma kan gaafateetti sani rifanoorra wal dhabuu danda'u. Rifanoon kun jecha abstractidha baay'isee. Abstract in a sense wanni jecha dhokataa yookaan immoo jecha jedhuu ni dandeenya jechuudha. Rifanoon tuni waan lama tokko addee bulan karaa biraatiin nama waliin bulan san. Karaa biraatiin nama waliin bulan san. Maarri abbaan manaatii fi haati manaa innaa wal dhabde rifanoo walitti araarsaa innaa jedhanu. Abbaan manaatii fi haati manaa yeroo mara irra baay'ee isaanii walumaan bulan bakkuma tokko waliin bulan. Achi keessatti rifanoo interakshinii rifanootti jira jechuudha. Interakshinii gaafa siin jedhu abbaan manaatii fi haati manaa gaafa waliin bulanu akkuma nama kamiitiyyuu haati manaas abbaan manaas wajjiin maan jedhan isa rifanoodhaan san sheeri godhuu danda'u jechuudha. Bakka bultii san qofaa miti jechuudha. Rifanoo keessa maanti jira yoo jettee jaalala jira, maali jira, uuma jira. Naadhutti addee barbaade yoo addessani uuma jira. Namni kun waliin bulee aduma wal dhabee jiruufa gaafa ammoo yaadi sun itti dhufe wal dhabdii sana ammoo maaltu jijjiiruu danda'a? Barbaasa uumaa saniin walitti araaramuu danda'a. Egaa achi keessa waliin bulanii ba'anii dubbiin galgalaa sun qabattee ittiin kaatu. Achi keessatti maal jira romantic relation hin jiraachuu waan danda'uuf achumatti dhumatti kan jedhamu waliin bula qofaa miti waliin bula keessa maanti jira hundi sun isa sani kan. Rifanoo jechuun karaa saniin karaa kana lamaaniin addee bulanuu fi nama waliin bulanuu jechuudha. Kanaaf mi'a bakka irratti illee labsiin akkasiin jirti. Labsiin sirna gadaa keessatti maal jedhan seeteroo labsan. Rifanoo afachuun aadaa, rifanoo ol garagalchanii afachuun aadi maleedhan. Maal jechuun? Wanni kun mi'a bakka irraa wanni dhagginee kan malee jaallanne mustilii wanni achi mi'a bakkotti mamaasu saantifikiidha. Saantifikiidha. Waanuma har'aa addunyaan tun teettee United Nations keessa waan jiru. Wanni akka malee dinqisiifadha. Akkaataan ittiin environmentii protect godhan, akkaataa ittiin mirga dhala namaa ittiin kabajan achitti uumamu, akkaataan ittiin waliin jireenya hariiroo ilmaa fi intalaa achi keessatti uumamu, resursii akkaataa ittiin protect godhan itti fayyadamu. Wanni hundinuu United Nations Afrikaan yuun heddu. Wannummaan warri barate kun hedduu isaa walitti deebi'ee godhu hundumtuu mi'a bokkoo jiraa jechuudha. Kana jechuun maal jechuu rifanoo afachuun aadaa. Ol garagalchanii afachuun aadi malee jechuuni rifanoo siin jedhee jalqaba hiikasaa jechuudha. Rifanoo san karaa waaqni si eeyyamee jira jechuudha. Karaa waaqni si eeyyameen ala deemuun cubbuu aadaa recognize gootu. Waaqa walta nama buuchee. Akka afattu jira sun normally very natural. Isarraa goruu ammoo aadi malee. Kanaaf afachuun aadaa. Spiritualillee qaba lammaffaa ammallee wrong way no jechuun karaa sirriin ta'in jechuudha. Karaan sirriin ta'e sun ammoo waaqa walta si buusaa jechuudha. Kanaaf rifanoo afachuun aadaa namni waliin buluun namni abbaa manaatii fi haati manaa waliin buluu aadaa akkaataa itti waliin bulan ammoo karaa mataa isaa qaba. Achirraa gorteenna aadi malee. Kanaaf labsan. Kana jechuudha. Rifanoo haga sanitti seerri mi'a bokkoo rifanoo san define godha. Define godhuu qofaa miti immoo akkaataa ati rifanoo san hariiroo rifanoo san gidduu jiru immoo karaa mataa isaa danda'e qaba. Achirraa gorteenna aadi malee unnatural ta'a jechuudha. Kanaaf immoo aadaa keessatti kuni eeyyamamu kan jedhu sana. Uumama kabajjee waliin jiraatta waliin rifanoo sheer goota yookaan immoo waliin maal jedhan afaan Oromootiin waliin qooddatta jechuudha. Kana jechuudha. Kanaaf sadarkaa sanitti seera illee qabna. Rifanoo jechuun akkasiiti. Rifanoo sanillee ammoo seera akkanaati jira. Seerri sun seera mi'a bokkoo jechuudha. Akka malee mata tola. Amma achuma keessatti immoo adoo amma achi hin dabarin gara wal dhabaa rakkoo furuu kana achi hin dabariniin duratti wanni dhibiin tokko naan dhufee jira. Dubbii intalaa fi ilmaa
akka dubbii taanii gaaddisa ta'anii hin qoran jedhan dhaabatanii dubbatan jedhan dubbii intalaa buruun qaddu jedhan haadha abba jedhan intalli takka nafa qeenanaaf intala namaatu nafa qabuun aad malee qaddee ennaan immoo muraa qatti qaddee ennaan qabaa qaddee qaban immoo muraa qaddee jedhan achi keessatti immoo fakkeenya intala namaa ennaa fakkeenya addaa qabee intala nama takka takkatu itti galtee namattee ennaan dubbii isii gaduu ta'anii dubbatan dhaabatanii dubbatan ho'ituu jechuudha akka gaafa hin baajii ho'ituu muran jedhan san wanni sun bakki inni itti hariiroo ilmaaf intalaallee itti kiyaan akka malee hayi ta'uu isaa mul'isa jechuudha. Akka malee. Yeroo baay'ee namni waanuma seera mi'ee bokkoo isaan achi godhame ka torbee tokko isaan qofa see'an malee wanni seeroti kun achi hatuma manuuti malee galanii bi ol dhabbeeki namni achi galee hundinuu ol dhaggaahee ba'amu jira maatii keessa waan godhamaa dhufu jira amma seeroti isaan tuma mata irra jireessaa akkuma gafa jalqaba sii kaasee addunyaadha seeronni mi'ee bokkoo tuma irra jireessaan hawaasummaa hawaas kun immoo hawaasaa sirrii baratee jira jedhanuu moti garuu wanni inni godhu wanni inni ittiin bulu sirni isaa wanni hundinuu hawaasa baratee ol ta'u kadur sulle jira ma fakkeenyaaf gujii miila nama eebokkootti abbaa gadaa 75ffaa fi keessummeessa ammaa tanaan gujii ka bulchaa jiru abbaa gadaa 75ffaa sarara kaamee akka laakkaamillee ifan beekamu waan ta'eef akkanuma immoo diimokiraasii Ameerikaa ka amma addunyaa hunda dursiteedhamu kuni wanni hedduun Giriik irraa as dhufaadhaan malee eksarsaasii gochuu wanni guddaan waan jira sirnas eksarsaasii gochuu amma sirna gadaa kana waliin qabna akka Oromootti haa ta'uutii malee hawaasa aktiivili eksarsaasii godhu jira hawaasa immoo aktiivili deaktiiv ta'ee jira sunillee immoo amma deebisee kaafataa jira waan dhiibba garaagaraatiin dhiibba amantii imaanii bulchiinsi kun godhee jira Ameerikaan immoo pirezidaantii miilaan filattee immoo 47ffaa akka malee addaan fagaanna yoo guma saddeetiin baay'inni kenna waggaa hedduu isaan dursa isaan fakkeenyaaf amma pirezidaantii 44ffaa qofatti waggaa 8 waggan 45ffaan waggaa 8 afur bul 46ffaan afur callaa bulcha kanuma laakkatan kennammoo dirqama 8 isaan guuteetuma ba'a yoo ammoo sirni buttaal irra gaggeeffamu ta'ee angoo irra qabutanullee ta'ee immoo baalliin immoo hin jijjiirantu baalliin sanuma itti fuufaa jechuudha guttuma gaggeeffama abbaa gadaatti jijjiirama malee baalliin sanuma baallii laakkotta malee abbaa gadaa laakkotta abbaa gadaa 75ffaan jedhama godhama baallii sirna marsaa baallii 75ffaa gaggeessa malee gujiini abbaa gadaa tokko san laakkayeetii miti. Fortaati matar waan uummata dursaa jiru waan kana waan dubbannuuf teenni callaa wal tuqatee sababa ta'e riyaalitii jiru baramaa akka deemuu fi rakkina furuu keessatti immoo Ameerikaa adeema arganti. Baay'ee dugaleessaa keessa rakkina uumamiif Ameerikaan Awurooppaa keessatti rakkina uumamiif Ameerikaatti amma Afrikaa keessatti biyyuma ta'e Itoophiyaa keessatti rakkoo kaaba Itoophiyaatti uumame istilna Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessa kan jiruu fi haga ammaa hoggaasitti muudamaa dhufaa jira. State Departmentiin Ameerikaa yeroo hedduu hariiroo alaa qabdu keessatti rakkin naannoo eeriyaa rakkoon jiru irratti xiyyeeffattee irratti hojjetti. Sirni keenyallee immoo akkasuma rakkoo uumamee irra hojjetanii ka'anii hin furanii jechuudha. Amma rakkoo maatii keessaa irra hojjechuu jechuun baay'ee rakkoo guddaa addunyaa hir'isaa deemu jechuudha. Mancaatii hambisaa deemu jechuudha. Qaroominni kana caalee hin jiru. Achi keessatti amma rakkina uumamu kana rakkina sadarkaa maatiitti uumamu kana furuu keessatti mammaasaa kuma amma kaanyee finne kana jira. Furuu keessatti saayinsiin kun immoo waa inni jabaatuu qaba jedhee jabeessee irratti hojjetee gadi bu'ee qorannoon bakka amma inni jiru san qofa dhaaboo adoo ta'e fuudhanii haga kaabaatti haga Zaalambas haga Moyyeleetti Ogaazini haga Baarootti akka inni deemutti wanni saayinsiin kun godhaa jiru wanni qorannoof qo'annoon wanni deeggaramee godhaa jiru kun risoorsii qabnu kan ol baasuu keessatti hunda alaaf dachuu caalaa irratti maal irratti hojjetaa jira. Inni gaarii beektaa akkuma jalqaba kaache amma biyya beektaa dimokiraasii wanni jedhamaa kuni jecha achii fudhanne malee hojii achiin jirtu baay'ee. Hojii achiin jirtu gaafa isin jedhu maan jedhu barbaade seeta. Dimokiraasiin tunuu hihatante asii hihatante malee sirna gadaarraa hatante. Fakkeenyaaf yoo sirna Ameerikaa fudhatte waggaa 8 maaliif godhan? Waggaa 8 otoo hin geenye check and balance kan jedhanii isaan itti fayyadamu waggaa 4 maaliif godhan? Sirna gadaa keessaa kun martinuu jira jechuudha. Fakkeenyaaf sirna gadaa keessatti jira. Waggaa 4 amma fakkeenyaaf abbootiin gadaa bara kana abbootiin gadaa roobalee bara kana aangoo fudhatte waggaa 4 duuba teettee gumii yaanti. Gumiin sun maan qoratti haga aangoo fuudhee warri roobalee maa hojjete keessattuu abbaan gadaa kallacha jila jilisee waa isarraa eegamu godhe wanni inni balleesse jirti yuuba koree gaafate jila beeki namni amma waggaa 8 kana cadhisee ta'ee eegu waan ta'eef naanna'ee jiloota garaagaraa godha. Jili kun tokkoffaa gaafa aangoo fuudhanii gad deebi'anii irraa ka'anii dubartii eega aangoonsanii eega
Egaa abbaa gadaa isaan taasisaniin duuba ifiyyuu gadoomani warri sirna gadaa keessa jiran. Kana jechuun abbaan gadaa tokko yookaan baalliin aangoo harkaa qabdu tokko waggaa 4 keessatti yaamanii maal dalagan jedhanii qoratamu. Check and balance kan jettee jarri amma hojjettu sun jechi. Yoo inni ta'uu dhabaate as jala jalqaba naa kaasteerta. Yoo inni immoo namichi keessattuu abbaan gadaa kallachaasu waan irraa eegamu san hin godhini jalkaa qaba. Agartee isarraa kallacha irraa fuudhanii isa kennanii waggaa 4 san katti aantu kan itti aanu santi bulchaa jechuudha. Ameerikaallee sanuma goote waan dhibiin goone. Agartee waggaa 8 wal fakkaata. Wanti tokko jira ammallee san qofaa miti. San qofaa miti. Fakkeenyaaf abbaan gadaa sirna gadaa keessatti abbaan gadaa tokko gaafa aangoo isaa waggaa 8 guutee kenneen duuba gorsaa ta'aa deema haga riitaayir godhee bahutti jechuudha. Ameerikaalleen kanuma. Amma fakkeenyaaf namni tokko pirezidaantii eega ta'e he will never come back to the position forever. Amma Obaamaa haga jiru deebi'een deebi'u jechuudha. Eessaa fuudhan kan? Asi jira be. Isaan irraa baranne hin jennu kan ammoo nurraa baratan jenne malee. Fakkeenyaaf amma kareefuu baalli dabarsanii abbaan gadaa harmuufaa. Deemanii hin deeban gorsaa ta'anii deemanii haga isaan deemanii gorsaa sunuyyuu isteejiitti dhaabuu qaba. Agarte? Jaarsi qulqulluu ta'e nan deebi'ee mana ta'ee mana illee hin bahu adoo umurii isaallee haariyaa ta'e sirna gadaa keessaa rooliin qabu jechuudha. Egziiti godheera jechuudha. Warri pirezidaantii Ameerikaallee kanuma godhaa jiran. Eessaa fudhatan jennaan isaantu dhufee nutti ta'ee inni dogoggora. Nuti yoo nurraa fudhatan jenne kanaafuu exposure amala naallee kannu nurraa hatanii amma isaan yeroo tokko dhiifama yeroo tokko dubartiin sirna gadaa keessaa iddoo hin qabdu kun tootaalii dogoggora. Ati beeki dubartiin abbaan gadaa kamiyyuu gaafa aangoo amma fakkeenyaaf abbaan gadaa jaarsoo dhugoo abbaan gadaa gannaalee aagaa abbaan gadaa maatii kulleen gaafa aangoo fuudhanii adoo hojii kamiyyuu jala hin qabne qara dubartii gadoonsan. Dubartiin gadoontu malee kanaan jila fi jila fatiin danda'u abbaan gadaa. Qara isii jilisanii isii gadoomsanii eegasiin gadoomteen duuba hafii jila jalqabanii jila gadaatu gaafsan jalqaban kun jechuun maal jechuudha dubartiin eessayyuu jirti jechuudha sirna gadaa keessa kallacha qofatti eeguun sirrii miti kanaaf dubartiin hagasanii roolii qabdi sirni gadaa kaneessas hagasanii roolii qaba seerri ammoo rakkoo ittiin furanulleen asuma keessa jira. Agartee sadarkaa maatiitti rakkoo wanni itti furamne seerri asii baya. Agartee fakkeenyaaf amma sirna gadaa keessatti yookaan immoo aadaa Oromoo keessatti keessattuu Oromoo Gujii amma innaa fudhanne nami martinuu gosti yookaan balbalti martinuu roolii mataa isaanii taphatu. Haga sadarkaa faamiliitti jechuudha. Roolii amma namni seeraan namaa kennu kana sirna gadaa keessa duruu jira. Ilmi maa hojjetuu qaba? Intalti maa hojjetuu qabdi? Intalti eenyu hoogganuu qaba yookaan eenyu gorsuu qaba? Ilma eenyu gorsuu qaba? Abbaa warra fi akkam bulfatuu qaba? Haati warra akkamii abbaa manaa walii hariiroo qabaatu qabdi kun duruu achi jira jechuudha. Waan namni amma seeraan fuudhee seera wanni sii godhee seeraan si hoogganu odoon ta'in duruu jira kun sirna gadaa keessa jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma gosa tokko keessa fudhadhu. Anaati fakkeenyaaf maatii tokko keessa waliin jiraan haa jennu wal dhabne. Gaafa nu wal dhabne abbaan wal himanna jalqaba. Abbaa keenya wal himan. Akkasina godhe abbaan kuni nutti himaa nu gorsaa maanii godhaa nu sirreessa. Yoo ta'uu dhaabatte ammoo abbaa yennaa dadhabe warra fiitti yaama. Abbaa xiqqoota itti yaama. Obboleessan paaralaal yookaan maanii obboleessa abbaa xiqqootaatti yaama. Abbaa xiqqoota itti yaama maaliitti yaame kun akkana dadhabe ijoolleen akkana wal dadhabe kana gorse kana godhe kana godhe dadhabe warri dubbii tana furaadha. Asii jalqaba. Yoo warri dadhabe gosa dhatti. Gochi innaa dadhabde eessa dhatti? Hayyuu gosaa dhatti. Hayyuun gosaa innaa dadhabe hayyuu dheedaa yaama. Dhaddacha ebaluu ebaliitiin naa qaxar jedhee yookaan ammoo dhaddacha ebaluu ebaliitiin naa qabi dubbii tana jedhee dhaamata. Yennaa hayyuun dheedaa dadhabe eessa geessan? Gara gadaa kaawunsilii geessan jechuudha. Gadaa bira dhufuu isa dubbii irraa fagoo. Fagoo deemti. Abbaarraa kaate. Obboleeyyan lamaan abbootii gaafii bee aduu abbaa biraan geenne obboleeyyan yaantee wal himattee fa wal maamanii jettee dubbii fixuu danda'an jechuudha. Istiraakcharii kun eessa jira innaati duruu jira jechuudha. Waa amma namni seeraan baasee ebaluu warra bulchuun abbaan manaa akkana haa godhu itti himee muti. Haati immoo akkasan haati illeen karaa ifiitiin
dubartoota isii guddisa yookaan durra isitti hoogganaa hojii hojjettiitti hin barsiitti akka maatii bulchan akka garii heerumte waan ta'eef akka gaafa heerumte waa isii akkaataa abbaa mana fiitti qabatuu qabdu akkaataa isii waqa dhaabbattu akkaataa isii qodaa qoraafattu akkaataa isii aanaa itti naqattu akkaataa isii because gaafa deemtee heerumte immoo wanni kun hin taatu taanaan abbaa mana isiitti wal'adhu luutte gaa haadha bira dhutte haati kanaaf haati kanaafi waan jedhanu intala laali haadha laali intala fuudhi waan jedhanuufi waa haati asitti leenjittee qabattee baati jechuudha. Wayyaalaan garuu Facebook irratti haadha laali intala fuudhi yeroo jedhanu hiika isa addaa godhatanii hin kobootame. So waan nuun dhibanu kana jira caasaa kana jira namuu roolii mataasaa qaba jechuudha. Ilmi hangafi maana godhatu kun sirna gadaa keessa jira. Intalti hangafti intalti namuu gahee mataasaa qaba jechuudha. Konfliktii illee gaafa uumame kuusan namni roolii taphatu qabu. Gahee isaa mataasaa qaba. Istiraaktarii mataasaati. Amma fakkeenyaaf abbaan intala fi hin dhaanu. Yoo aalatee itti mufatee akkasumas godhe gaafate malee hin dhaanu. Namni dhaanu haadha. Gaafi immoo intala waa isin sirreessuu daddeef itti himee dadhabe jaarsi nu jaartii wanni godhuu danda'a. Haadha gaafatu haadhaan lola. Garuu direct ifitti hin deemu jechuudha. Haadhaan lola haadhaan sirreesse. Duruu itti hima dursee itti hima haadhaan sirreessedhaan yoo isin sirreessuu dhabaatte immoo hanni isaa kallachi karaa isaa jirtu haadha waa gaafatuu danda'a. Haadha maan jedhanii corrective measure kan jedhamu isaa irratti fudhatuu danda'a. Kana achiin duuba haati immoo akka balleessite illee beektee san gorsuu dandeetti jechuudha. Abbaa immoo ilma dhaanuu hin danda'a. Umurii kamillee yoo jiraatu isuma fuudhee ilma qabullee dhaanuu hin danda'a. Abbaa waan ta'eef jechuudha. Kana wanni godhuufi miidhaa fi moti sirreessisa karaa qarsiisiisa jechuudha. Rakkoon akka uumamne jechuudha. Ilmi sun qabeenya hin dhaala qabatee ba'a. Ilmi alantii abba jalaan bahu. Hin bahu. Amma fakkeenyaaf atimma abbaan keeti yoo si wallolte abbaan kee akka malee si miidhe waan godhan beekta. Himatanii maanii dubbii qoranii abbaa kee araarfadhu siin jenna. Namni miidhame sii ta'uu danda'a. Wanni isaan godhanuufi waan lama. Tokkoffaa haadha abbaan gaara cadhisanii itti fiigan. Ifumaa adoo abbaan keetti si balleessee jirullee isa si dhale gudeeda isaatii baate. Adoo balleessee jirullee isitti araarfata. Wanni araarfattuufi rifuusaa didda. Akka inni sitti rifanne didda. Wama fedhallee si waa godhuuti sitti rifateenna si hantuu hin caddaa si bassaa si balleessa. Ayyaana abboomaa qaba. Kanaaf lukarratti jiddee kadhattee yookaan itti araarsanii inni illee gaafa sanii araara. Wanni duruu kana siin jedhuuf yoo na ajajamuu diddee na ergamuu diddee watana na godhuu diddeedha malee si miidhuu barbaadeeti muti. Eegate ammoo akka inni abbaa ta'e beettee dee'ite armaachi wanni deebi'ee siin loluufuu hin jirtu. Armaachi deebi'ee wanni sitti ka'uufuu hin jirtu. Akkasi godhan. Namuu gahee mataasaa qaba jechuudha conflict resolutionii keessa jechuudha. Kanaaf maatiin gaafa wal dhabe abbaaf haati mana wal dhabde obboleeyyaa wal dhabde akkuma gaafa siin jedhe kaanii karaa sanii furamaa deemaa jechuudha. Caasaa akkanaatti jira jechuudha. Caasaan kun effectively amma hojjetaa jira. Amma fakkeenyaaf yeroo hedduu wanni nuti dhageenyu akka waan itti ilaalanii akka waan great shame jedhu waan fokkootti ilaalan tokko intaltee ebeluu dubbii intala ebeluutii fi ilma ebeluu mana murtee dhaqxeedha. Alabbaateedha mana murtee dhaqxee jedhu gujee dubbii isaanii alabbaate mana alabbaateedha. Which means mana jaaramee amma jechuun adda silaatti ilaaluu malanii baatee dhiisanii bayan jechuudha. Amma immoo wanni kun ba'ataa dhufaa jira keessattuu magaalaa keessatti warruma sirna qabu kamuu birattuu iyyuu mul'ataa dhufaa jirti. Mana murteetti wal hiikanii lama dubbannaan amma fuudhaaf heerumnu gara waraqataa deebi'ee jira. Waraqatu achitti gaarantii fudhatanii ta'anii lama dubbannaan waraqataan coco'iisarra utaalan. Waraqataan coco'iisarratti yennaa utaalan immoo sirni kun adoo inni jiru sirna kanaan wal gaafatuun caasaa kanaan rakkoo kanaa aduu furamu oduu danda'u namni dubbii ebeeluudhaaf alabbaasee wanni godhata uummatiin ittiin mammaaka kun immoo akka inni irraa baratuuf waan gaarii ta'eetu garuu immoo dhalooti kan dhaga'aa didaa dhufaa jira. Adaduma rakkoon maatii keessaa uummantuun sadarkaa qabeenyi barbadaa'uu lubbuun nama badu'ullee yenna darree mul'ataa dhufaa jira. Kun immoo akka hafuu fi caasaa kana jalatti namni akka deebi'ee hiriiru dhiira kanaaf dhageettii guddaa kennan. Amma fakkeenyaaf nama gariin namuma abbaan fi haati warra gurraa ta'etti
intalli isaanii mana murtee dubbii sii geetti mucaa isaanii mana murtee dubbiin geetti achi immoo wanni sun alabbaa ta'edhanii warri adaalaa immoo abbummaan jabaan guddaan fokkifatan sunu wanni isa gurri isaa badaate isa nama intalti isaatu dubbii intala isaa mana murtee geette ka dubbii mucaa isaa mana murtee geette alabbaatetti wanni nu godha dubbii teena nu qora gaaddisa kenna maanii godhaadhan achuma wanni adeemti akka achi deebi'anuuf immoo akka gorsaatti akka nama ogummaa kan harkaa qabuutti akka nama immoo qajeelchaa tokkotti wanti ati jedhu dandeettu. Wanni ati amma jette dhuga. Beektaa wanni takko rakkoon guddoo amma nu qunnamte maal seete. Waan nu hin beeknetti nu beeke. Waan nu hin beeknetti nu beeke yookaan waan nuti hin qabnetti teenna ta'e. Kana jechuun maal jechuudha. Beektaa amma seerri namni baafatu kun ka ta'e waraqatarra kaa'atu kun seera fedhii namoota muraasaatiin yookaan ammoo fedhii addunyaa uummata bira hin jirre ittiin horatan yookaan ammoo addunyaa gaafa qabeenya doon ta'ini seera bocanii sitta fidan. Wanni bocanii sitta fidan sun immoo waan ati harkaa qabdu harkaa si balleessiti. Fakkeenyaaf seerri wanni amma mirga jedhan kuni namni karaa tokkoon namni wrongly interpret godhe jechuudha. Karaa tokkoon immoo walaba keessayyuu mirga kiyya. Mirga kiyya hurra qoobe. Mirgi keeti maanii yoo siin jedhani mirgi ati qabdu kan uumamaanuu kan namni kee sii beeku kan waaqalatti sii beeku kan abbaan kee sii beeku kan gochi sii beeku kan maalii sii beeku hin jirti. Kan amma dhufanii kun mirga keeti mirga dimokiraasii jennaa siin jedhan waan alaa sitta dhufe. Exotic culture waan alaa sitta dhufe jechuudha waan ati hin beekne jechuudha. Mirga dubbachuu jedhan namni mirga dubbachuu hin qabne silaan jiru. Namoonni dubbata. Natta qabeedhee dubbii gaafata. Fakkeenya himataallee himatamaallee natta qabeedhee gaafata. Wanni isaa eegata jechuudha. Marroo isaa eegatee si gaafata malee hin dubbattu inni afaan cufan hin jiru addunyaa. Garuu wanni amma dimokiraasii maali jedhanii fidan kuni alaas dhutte. Eessaa dhutte? Warra aadaa hin qabne, warra akka hin qabne, warra caasaa ittiin dhalate hin qabne ka bocee akka wanni gara fedhee daddassee midhaafatee fuudhee sitta dhufe alaa si awwaalisa sitta dhufe jechuudha. Durjirtii hin qabdu. Nu beeki sirna nuti itti guddanne yookaan sirni keessattuu sirna uummati Oromoo qabu sirna addunyaa irratti argamuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf namni tokko wal dhabee yennaa wal araarsan yoo dhugaan dubbate isaa hantu malee isaa hantu malee dansa'a mute jechuun dhara dubbatee yoo injifate isaa hantu maan seeta gaafa gaaddisa san qoran namni waaqa kadhatee waaqa dhugaan dubbisi waaqa daba nu dubbisi waaqa mooqaa fi qoriif mooqaa nu qorsiisi jedhee namni dubbii kana qoru kadhata. Kana jechuun cubbuu nu dubbisinu jechuudha. Namni cubbuu dubbate ifumaa fi balleesse malee waan midhaasine jechuudha. Sirna nuti qabnu kana keessatti rakkoon kamiyyuu dhugaa dubbattee furta. Dhugaa dubbattee natti araarami yoo si waraaneera yoo si jeesee jira yoo ilma si jalaa jeesoo maanii si godhe natti araarami jedhii isaaf dhugaa dubbatu godhe tana godhe anatti tunna jirti jettee himatta. Yoo san dhugaa dubbate kamiidhamellee akka dhugaa dubbate gaafa si dhaggu keessi isaa maan si jedhe laafaa dhufa jechuudha. Yoo fakkeessite adoo dhugaan jirtu waan seerri si deeggaruuf seera fakkeessite bocattee akka fi barbaaddutti yennaa godhu ta'ete cubbuu galattee jechuudha. Cubbuu baay'ifattee jechuudha. Cubbuu alaan manaan baay'atanii alaa galatanii waliin qoriisarratti addeewwatti qoran addeewwatti haddala durraa fuutee galtaan jechuudha. Kanaaf namni wal dhabellee wani dhugaa dubbatuun barbaachiseef kan dhugaanii ammoo maan jedhan ilmee waaqaatii jedhan. Ilmee waaqaan boocisa. Ilmee waaqaan boocisa dhugaa boocitteenna atuu bootte jechuudha. Kanaaf amma yoo dhagarte namni arraba kiyyaaf wadhabaa jedhan. Arraba jechuun kanaa moti. Garte arraba ittiin kakadhe kana na balleessa. Dur kakadhe waan kana yookaan ammoo waan godhu kamiyyuu kakadhee cubbuun dalagu maaniin dalagu jedhee kakadhee jira waan ta'eef arraba ittiin kakadhe kana dharan dubbadhu jechuudha yookaan immoo hin balleessu jechuudha. Kanaaf maanti jira wanni amma baraan nutti dhufe kun wanni baraan nutti dhufe waan nuti hin qabne waan nu qabnu harkaan nu balleessite nulle balleessite jechuudha. Tafi fedhii fi fuutee nuti dhutte teenne ta dhugaa nuti harkaa qabnu ta dhugaarra hundoota. Maa jedhama conflict resolution keessatti yeroo baay'ee natti agartu indigenous community kun yookaan ammoo hawaasni jeebanaa kun wanni inni qabu maan seeta. Rakkoowwan furan kanayyuu dhumisii
religious play a great role. Amantaa jechuun connection ilmi namaa waaqaa fi waan itti amanu sanii waliin qabu jechuudha. Kanaaf yoo dhugaan dubbatin waaqa soddee jechuudha. Waaqa sonnaa eessayyuu hin galtu, eessayyuu hin dhattu. Kanaaf sirni durii kan ittiin bulaa ture sun qulqullichaa jechuudha. Daba hin qabu jechuudha. Aduu ati dabsite illee agartee warri namni ati itti himattuuf namni himatulleen daba ifiif dhaba hin dabsitu jechuudha. Akka amarra fakkeessanii. Amma akka namni tokko mana murteetitti simatee dabaan yoo sinjifate yookaan sijjeesse yookaan nama sirraa ajjeesse waggaa 20 waggaa 30tti itti murteessite. Namni sun hin bayaaba. Lubbuun turraan hin ba'a. Hin ba'a. Gaafa bada eessa jiraata namni sun? Deebi'ee koominisan keessa jiraata. Eessum koominisan yoo du'e hoo yoo jeessa hoo rakkoo be. Garuu aduu achi hin dhaqin aduu mana murteetuu yoo hin dhaqin asii aduu harka micciirate amma fakkeenya aadaa gujii keessatti aduu asii harka micciirate gumaa kaffale. Namni sun faamilii yookaan ammoo fira ta'e malee diina ta'ee aga barabaraan jiraatu jechuudha. Sun eessaa dhufu? Sirna nuti qabnu keessaa asitti sirna fayyaalessa kana jira jechuudha. Sirna fayyaalessaan ammoo nuti waan beekta beekumsa nutti fakkaate waan beekta hadurii sun gowwummaa nutti fakkaate waan haaraa reebuu adoo deennu watti banne jechuudha. Wanti itti banne suni waan nun beekne jechuudha. Waan nun beekne sanatti dhufee nu achi dhufisa qofaa miti nu uyyuu nu balleessite jechuudha. Kanaaf eessatti deebuu kana wanti tokko ammaan jaaladha jira. Fakkeenyaaf mana murtii aadaa mootummaan naannoo Oromiyaa murteesse baay'ee wanti sun akka malee waan akka malee dansaati. Waa akka malee dansaati. Wanni akka malee dansaa sun maani deemtee akkuma hangafa siin jedhe kaan wanni dhugaarra hundootti. Wanni ati himattuuf kan himatuullee dhugaa himata kan deebisullee kan himatamellee dhugaa dubbatuu qaba jechuudha. Haga sanitti ragaa waltan dhiyeessu dhugaa waaqa lafaatiin abukaatoon keetu dhugaa waaqa lafaa jechuudha. Dhugaa waaqa lafaa sanii waan guma addaan baafattaa jechuudha. Dhugaa lamaa sanii kamiidhame wanni isaa godhanii fi kamiidha sanii ammoo ati balleessite balleessaatti muranii balleessaa sanii ammoo yoo compensation yookaan ammoo wanni nama miidhame sanii godhame yoo jiraatte yookaan immoo yoo wanni kaffalamu jiraatte karaa saniin dhutti jechuudha. Gartee inni suni waa akka malee dansaati. Isa kanaa qofaa miti ammoo sadarkaa institushiniin suni as qofatti dhaabatuu hin qabu. Seera biyyaa keessatti illee wanni ta'uu qabu, rikognaayizii ta'uu qaba. Beekamtii illee kennamuufii qaba jechuudha. Maaliif seerri sun amma sadarkaa mootummaa naannoo qofaa hojjeta. Gara biyyaatti yoo ol guddate namni dursee mana murteetti wal himachuu caalaa gaafa achi rukkoosaa fudhatu waan baay'ee jala dabra jechuudha. Tokkoffaa cubburra lammaffaa ammoo koostii yeroo wal qabate qabeenya baasuu wal qabate waggaa keeziin tokko waggaa 10 waggaa mina waan baay'ee turuu danda'a jechuudha. Keezii sana adoo karaa sirna ittiin bulmaata jeebanaatiin fudhate waa yoo baay'ate ji'an guunna jechuudha. Kanaafuu jeebantummaan akka malee barbaachitti jeedummaa harkaan hubamuu qabdu adoo qannuu immoo nama kadhataa deemuu hin qannu. Hin qanna itti fayyadamuu qanna malee hanamaa fudhannee waan nafa keenna hin galle uffachuu caalaa kan nafa keenna galtu san akka feenutti akka sadarkaa keenna hodhannee midhaaffanneeti ittiin jiraatu qanna. Kanaaf inni kuni akka beektan ammayyaamuu yookaan waa beekuutti adoo hin ta'in beekumsi guddaan asi. Adoo waan tokko baruuf barreessuun beeki namni waan kana uumate jechuudha. Wanni sun qulqullitti illee dabaa cubbuun irraa nama fayyitti fayyaaletti illee jechuudha. Waan feenii harka qabannee waraqata bobaa kenneef qofa. Hoomaan beenu waa beekna jechuu miti. Beekumsi addunyaa gaarii ta'e garuu teeti dhiichee namaa beekuun gowwummaa. Yaa faranjii amma akka mee amma nu hundinuu mana barnootaa keessa jirra. Mana barnootaa keessa bani ammallee baratuma jirra. Faranjii akka niwukilaara irratti oomishan nu barsiisu. Faranjiin akka itti kilaashinkoofiin akka itti dalagame nu barsiisni. Nuti akka inni ta'e waliin nu ficcisi. Nu baachi gargaarsa faa gama wal qooddee nu baachi malee haga kana nu gootu adoo jalqaba waan waggaa 15 waggaa 17 mana barumsaa keessa namni ture waggaa 19 mana barumsaa keessa turanii wanni isiin guddoo namatti mul'ichuu tiwoorii isaas barsiisti malee piraaktikaalii isin agarsiisu. Akkuma si akkasi goote sani nuti illee waan qabnu hin qabannee jennee isaan rakkoo uummata nuti immoo rakkoo isaaniitu furaa kan deemu turre amma immoo faranjii rakkoo ta'e furii isaan gara biyya xinnaa gisee dhuttu fokkoo haan kanaafuu gara waan kennaa deebinu gara waan kennaa deebinu nu bira jirtu wanni fagoo barbaada deemuun qabnu nu bira jirti mana keenya keessa jirti. Ayyee sagantaa keenya asirraa goolabannaa adoo nuti adoo karaan adoo
karaan garaan addan bahin karaa addan nu baase jedhanii Yeroo sa'aatii addan kennaa geejjira waan ta'eef addaan baanaa mee uummata keenyaan immoo akka jalqabee qofa ani hin dhaamne waan uummanni keenya godhuu qabu akka subscribe godhan akka like share godhanii anillee humna horadhee isaallee immoo productii fi asii dhufanii beeksifatanii tajaajila fi illee asii dhufanii beeksifatanii illee jabeessan dhaansa wayachi naa qolaansi. Wanni asii qolaansi yoo jiraatte dhiiroo maan jedhanii aantiin maanii aanti jedhanii aantiin reeffa aanti jedhanii kana jechuun ati immoo reeffa jechuu kiyyaa kanaafuu namni waan kana dhaggitan duudii namni waan kana laaltan martinu mee akka mucaan kun hangafa isiniin jedhu sanii waan subscribe dha takka jalarra jira waan san qubuun kana allaan dhaa godhaatee innaa si qililli jette wanni sun akka malee waan kana fayyaddi sagantaa kana akka warraa barannu akka addaan hin cinne akka namni generation duubaa dhufuu fi kaama jirullee warraa baratu waan isa qarqaartuu fi waan sammee qililli jala godhaa fi kana isinii jedha. Ulfaadhu galatoomii. Galatoomii. Innaa dansaa qabaadhu. Galatoomii. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa warri Mijuu Poodkaastii daawwataa jirtan eega akkuma barsiisaa asii jedhesanii akka sagantaan kun jalqabeen dhaabbanneef akka jalqabaaf irraa wayii keenyallee toluuf jecha subscribe godhaa, share godhaa, like godhaa ammoo product keessan kuwaa beeksifadhaa gama dhibiin immoo tajaajila keessaniin asii beeksifadhaa. Kun Mijuu Poodkaastii Mijuu dansaa qabannee isin dhunnee jirra. Wanni asii dubbannu tokkoon isaa wanni lafa bu'aan jirtu jennetti amanna waan keenya midhaafannee guddinye itti deemna yennaa jettan mallattoo bilbila ammuma tana tuqa amburuu mashiiti. Sagantaan immoo Mijuu Poodkaastii waan waliin turtaniif immoo galata guddaa qabdu. Ulfaadha.